Ashama arkafune kabajamtoota daawwattoota Waliif TV kun qophii leelloo aadaati. Qophii leelloo aadaa keenyaan egaa torbaniin mata dureewwan adda addaa keessumattuu dhimmoota aadaa, seenaa fi duudhaa sirna gadaa irratti qabannee kan itti simbiraan geenyudha. Egaan torban keenyaanis torban kanaaf leelloo aadaa keenyaan dhimma tokko irratti keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Keessummaan koo har'aa abbaa gadaa bachoo kan ta'an Fiqaaduu Abarraa wajjinan turtii taasisa. Hanga xumura qophichaatti nu faana tura. Tole abbaa gadaa. Gara studio Waliifitti baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu eegdanii galatoomaa nu affeeruu keessaniif galatoomaa Rabbi isin haa kennu. Tole meegaa isin abbaa gadaa bachooti gara abbaa gadummaatti bara kam dhuftanii ergasii maal gootame? Baay'ee bareeda. Ani gadaan kiyyaa gadaa Meelbaa yookaan gadaa Horataati. Abbaa gadummaatti an dhufe 40 abbaa kiyyaatiin 80 akaakayyuu kiyyaatiin gadaa keessattan guddadheetan itti makurraa qabee daballee foollee raabaaf doorii luba ta'ee gadaa odaa godaaneetan odaa cafee odaa nabee han godaane bara 2009 odaa godaanee oggaatti immoo deebinee bara 2010 cafeetumaa yookaan immoo cafee andoodee agakora godaanne achittan yaa'ee kiyyaan bokkuu kiyyaan gadaa bachoo bakka bu'ee muudame. Muudamni kiyyas andoodee cafee andoodeetitti cafee andoodee jechuun agakoraa xumurri seerri ba'ee itti xururee itti kennamutti hayyootan bokkuudhaan bokkuu jalaa hin ba'ee bokkuu gosa kiyyaa naan muudame gosaanaan muudame karaa abbaa gadaa itti dhufee jechuudha. Tole egaa abbaan gadaa tokko gara aangoo abbaa gadummaatti dhufu waan inni uummataaf waadaa galus jira akka duudhaa sirna gadaattis waan inni raawwatu jira. Mee gara abbaa gadummaatti gaafa dhufan duudhaan sirna gadaa maal nama ajajame? Duudhaan abbaa gadaa wanti namaa jedhu sirna kana yoo uummata keechaa baatee yaa'ii kee keechaa yookaan miseensa kee keechaa baatee bakka sittoo dhuftu dursa kakuu jira. Waadatu jira. Waadaan kun nuti akka gadaa tuulamaatitti amma ani gadaa bachootan bakka bu'e. Gadaa tuulamaa keessatti sagliidha. Koree hojii raawwachiistuudha. Gaheen hojii kiyyaatirree achi keessatti abbaa alangaa tuulamaati. Namni sagal caffee irratti tuulama sadeen irraa bakka buune. Yoo bakka buunu dursaan ta'ame kormi qophaa'eeti, bullukoon qophaa'eeti, qumbiin qophaa'eeti, qumbii fudhanne. Qumbiin kormi sunis hayyuu gadaa keenyaatiin abbaa shananeetiin qalamee meedhicha godhatee waadaan seerri tumamee seera sanni irraan qabee qumbii abbaa mudaarraan abbaa mudaa tuulamaatirraan qumbiin nuu kenname bullukoo uffannee waadaan nutti tumame. Waadaa kanatu uummata kee amanamaadhaan akka tajaajiltu malaammaltummaa oduun godhin sirni ansi ajajeen waadaa galta. Waadaan sun uummata kee tajaajiluudha. Araddaa jalaa kabachiisuudha. Sirna laafee ijaaruudha. Sirna laafee ijaarutti galle isaan duratti garuu karaa gadaa tuulamaatitti waan dhufu hojiin guddaan ani hojjedhe uummanni ani keechaa ba'e gadaa bachoo keechaa ba'e umurii dheeraa cafee odaa nabee godaanee hin beeku. Maaliif sababa adda addaatiin waldiddaa adda addaatiin godaanee hin beeku. Nutu godaane an duraati yoo godaannu addaan jetee tura aloota 8 dura aloota 8 yoo jennu umurii nama dijju galaa fudhannu waggaa 35 yoo baay'istu karaa 200 waggaa 280 oliiti rakkoon nu dide rakkoon kanatu jiraa ture. Rakkoo kana immoo 40 abboota keenyatti irratti laallateeti uummanni laallatee miidhaan nurra ga'ee jedhameeti saniin jalqabame. Bokkuu ani ittiin godaane sani bokkuun sun ba'eeti. Uummanni sun ba'ee gangalachaa gadaa 5 lakkoofsisee 40 keenya irratti dhufee dhimma kana warra jaan galaaniin warra daajjetiin
haagii olii goonee biyyuma keenya irratti haagii olii goonee bullukkootti uwwisnee korma kenninee fi damma tufanneeti isaan booda saglii gadaa tuulamaa wajjin hojii gurguddaan hojjedheen jira. Hojiin ani hojjedhe dursatti gadaa bachuu hanlaafe kaasudha. Gadaa bachuu nu harkatti laafee ture sababa adda addaatiin isa kaasee aanaa ejereet irratti bachuu walakkaa iddoon sun maaliif wiirtuu araddaa jilaa gurguddoo achii waan qabnuuf araddaan jilaan keenya hambachuu warab caffeedha. Warab caffee kanarratti hojjetamuu waan qabuuf caffeen waan miidhamtee jirtuuf sirni keenyas waan qisaasa'ee waan adda addaatiin gadi dhiibamaa waan turre gadaa achitti ijaarre. Gadaan achitti saglii gadaa tuulamaa wajjin ijaarree achitti bakka bu'aa keenye aanaa saniin maqaa saniin hojjenne. Ammatti hojjetaa jiru yoo jette hojjetaa hin jiran. Diigamanii jiru, rakkoo keessa galanii jiru. Isatti aansinee gadaa deebisuu irratti Salaale Gwaatsiyoon yookaan qarree Gwaan jedhamu miseensi keenya marsaa isaa eeggatee nu faana hangodaane namni tokko hin jira abbaa gadaa tokko hin jiru. Isaan ummata isaanii barsiisuun, ummata isaanii kakaasuun isaan ummanni gaafii nu gaafatiin gadaan addaan citee miseensumaa isaaniitu hin beekanii achirratti ijaarre. Achitti yoo ijaarru miseensa 5 ittuu isaan galchinee ijaarre itti aansinee darraa yookaan gundoo masqale achitti ijaarre. Iddoon sun immoo iddoo seenaati Oromoodhaaf. Abbanni OPDO duraanii akka Abbaa Duulaa Gammadaa achitti waan hundeessaniif araddaan sun araddaa Oromooti. Fudhatamuu fi waan ija keessa buuteef ummanni achi gaafii nu gaafateen achitti immoo ijaarre. Ummanni achi irree hoo laallu akkamitti cabdan akkamitti sirni sin harkaa kufee yoo jennee gaafan gosti isaanii harki caala gosa bachooti. Tuulama sadeen keessa gosa bachooti. Bachoo keessa meettaa baay'atu. Giraany Mahammaditu nu cabsee gadaan nu harka kuffisee han jedhan. Isaanis akkasumatti ijaarree miseensa uumnee fi hundaa gooneef. Achi yoo deebinu immoo echatti Salaale walakkaa irratti aanaa Dabra Libaanos yookaan jedhamu hin jira fiichee jalatti achittis uummanni nu gaafatee indoom iddoon sun Shararoo bakka jedhamutti magaala Shararoo itti ganda Xummaanoo waan jedhan ayyaantuun guddoo waan jiraniif ammatti irree boqotanii jiru. Gargaarsa guddaa ummata isaanii wajjin ta'anii gadaan achitti ijaarame. Ayyaantu guddoo waan ta'aniif isaan ammatti rabbi jannataan isaan haa ga'u. Gadaa dhaabanii gadaan sun achitti ijaarre. Isaan booda immoo hojimaatatti galle. Ummata tajaajiluutti galle. Bara ijaartuun jira. Gadaa ooluu babaatee waggaa tokko booda inni sochootee inni ijaartu. Gadaa duwwaa uftutuu hojii isaaniiti. Gadaa michillee yookaan muudana itti dhufaa jechuudha. Isaan booda ummata keenya bakka jirrutti bakka yaamamnetti tajaajilaa turre hojii gurguddoo hojjechaa turre. Tole mee isin gadaan keessan horatadha. Akka gadaa horataatti keessumatti yoo abbaan gadaa tokko gaafa ummataaf waadaa galuu nan hojjedha jedhee gama nageenya buusuu aadaa wal gargaarsaa cimsuu uummanni wal akka tajaajilu hojjechuu gama kanaan wanti hojjettan maal fakkaata? Abbaan gadaan tokko yookaan immoo gadaan tokko yoo waadaa galee yookaan immoo aangootti dhufee hojjetu anamti qofaa miti. Miseensi na jala jirurree miseensa abbaa gadaati. Warri gadaa godaane. Warri gadaa godaanee bultoo waliin bullee korma waliin biluu goonee waliin godaanne aangoon ani qabu isaanis. Walqixa jechuudha. Walqixa miseensa ani hoogganaa isaanii yookaan immoo durataa isaanii haa ta'u malee miseensummaadhaan waliin caalu. Gadaan gurra fardaati waliin caaltu. Ani wal caalu garuu bakka mitti gadaa hoo godaanee ayin godaanneetu wal caala. Ayin godaanne miseensuma ta'a malee seera lallabuu waa'ee qaama irratee waa'ee lubbuu sanirratti hanqina
hin qabaa. Nuti hoo kana hojjennu nageenya hojjenna. Dursa kakuun keenya nageenya. Nageenya eenyu faana hojjetta? Qaama mootummaa biyya bulchu wajjiniin hojjetta. Lama diinagdee irratti hojjetta. Sadaffaan fayyaa kana mootummaa wajjiniinis ummata wajjiniinis hojjechaatti as geenya. Har'aarree hojjechaatuma jirra. Bakka yaamamnetti bakka hin barbaachisa jedhametti waan kana iftoominaan hojjechaatti sadarkaa kana geenya waggaa fitnee amma waggaa 7ffaatti deemaa jirra. Maaliifin kana isinii kaasee amma keessumatti iyyuu haala uummanni amma Oromoo keessa jiru aadaan uummata Oromoo sirna gadaa keessatti qabu yookaan duudhaa sirna gadaa keessatti qabu tokko aadaa wal gargaarsaadha. Kan hin qabne deeggaruudha. Akkas waan garaagaraatiin bifa garaagaraatiin bifa wal gargaarsaa hedduutu jira. Daboo jigii waan garaagaraatu jira. Abbaan gadaa kana keessatti hawaasa qindeessee bobbaasu irratti kan hawaasi wal waammatee wal dirmatu caalaa waamicha abbaa gadaa aangoo olaanaa qaba yookaas immoo dhageetti qabaa jedhama. Gama kanaan aadaan hawaasa wal gargaarsa keessa jiru akka cimuuf hojiin gama aadaa bachootiin gama keessanii hojjetamaa ture maal fakkaatame? Akka walii galaatitti yoo ilaaltu gadaan Tuulamaa rakkoo keessa jira. Rakkoo haala yerootiin wal qabatee rakkoo keessa jira. Kanatti hojiin wal gargaarsaan kun hojjetamee, hojiin nageenya hojjetamee, hojiin fayyaa hojjetamee, hojiin wal gargaarsaa hojjetamee oduu jette hin hojjetamne. Maaliif? Maaliif danqaa guddaa jira. Haala yerootiin walitti hirkatee rakkoo guddaatu jira. Hawaasumatu wal gargaaree ollummaadhaan hiriyummaadhaan wal gargaaree hojjeta malee akka sirna gadaatitti hojjechaa jira hojjette hojjetaa hin jiru. Sababni adda addaa hin jira. Gadaan hammatti rakkoo keessatti galee jira. Waa lama waa sadiin rakkoo keessa jirra. Haalli itti jirru haala tasgabbiin hin jiru. Garuu nuti han hojjechaa jirru walitti bu'insa uummataa. Tasa lubbuu dabarte. Waan walirraa fudhatee wali dhoowwate wal gane. San irratti hawaasa keenya uummanni tajaajilamaa jira. Anaanis miseensa kiyyaanis hayyootanis hojjetamaa jira wanti kun. Kun hojii guddaadha. Kun maal laala hawaasa nageenya hawaasaa buusuu irratti hojiin hojjetamaa jira. Tole mee kanan isinii kaasu keessaa amma waan asirraa dhagee tokko ergi gara aadaan keessan yookiin gadaan keessan gara aangootti yookaan gara abbaa gadummaatti ergi dhuftanii waggaa 6 waggaa 7 akka qabattan naakaasaa jirtu. Yeroo kana keessatti immoo baalli yookaan aangoo abbaa gadummaa dabarsuudhaaf yeroo itti qophiin taasifamudha. Qophiin gama kanaan taasisaa jirtan maal fakkaatame? Ani akka gadaafachootitti gaafii gaarii na gaafatte waan ka'uu qabu. Nuti baalliin ka'umsa irraa yoo ta'u baalliin foollee fi dabballeetu walii dabarsa. Akka sirna gadaa Tuulamaatittis akka gadaafachootitti. Baalliin gadaan yoo nuti luba baanu hangaan nurraa fudhate hangaan dabballee ta'ee hangaan nurraa fudhate hammatti baallii suuqqatee jira. Dabballeen sun foollomatti dhufee jira. Sun immoo karaa dooromatti deemee jira. Ani immoo hangaa keenya fudhatee annu faana manya baqaqsa ta'ee mata qabonoo ta'ee waliin hangaa keenya fudhate foolleen yeroo saniin sun inni amma karaa dooromatti ol siqee jira. Baalliin isaantu walii dabarsa. Isaan walii dabarsan karaa lubaatiin gadaan muudanaa yookaan michilleen akka gadaafachootitti qophii irra jira. Kaadhimamee jira. Waggaa lamaan dura sanii waggaa lamaan duratti dagaagaa qalee araddaa jilaata irratti bahee dagaagaa qalee meedhicha ciqilee irraa qaba. Qophaa'ee kaadhimamee jira. Amma gadaan bachoo yookaan miseensi gadaa bachoo michillee yookaan muudanaa funduraaf lubbuudhaaf godaanuudhaaf eeggataa jira. Akkamitti godaanaa yoom godaanaa eechatti godaanaa han jedhu san caffee gadaa bachoo wajjin marii ganaa goona. Akkamitti maaliif waan kana irratti wanti adda addaa hojii keessaatti rakkoon waan nu mudachaa waan dhufeef rakkoo irra waan jirruuf kana gosa bachootitu murteeffata.
Gosti bachoo mana ja'a qaba tuulama ja'a. Bachoo ja'a gosti kuni gadaa shanan teechiseet lubni immoo mataa isaatiin warri moodana warri michillee murteeffatu. Maaliif bobba'anii jiru. Ani caffeen araddaa jilaata irratti akkam bobbaasu akka isaan of baasan akka of beeksisan rakkoo nuti keessa galle akka hin galleef waadaan barcumni bu'ee waraanni ciisee seerri natti tumamee tan tumaasaniin ani immoo bobbaasee korma qalchiisee jira. Oo korma qalan kan itti makoon bahee jira. Dabballeen bahee jira. Foolleenis orooroo isaa muddatee jira. Korma buluu kormaasaniin jechaadha. Foolleenis amma eeggataa jira. Hunduu ol qixa. Kanatti aansee onyutuuf jala godaanaa ayyaantonni hawwan siqqee ulabees abbootiin hayyoon abbootiin seeraa isaan wajjin ta'aniit gadaa bachoo qophii irra jira. Sanee dhuftu 2017 dirqama hin godaananiit seera isaanii hin baafatu. Dhiibbaa tokko malee ani isaan qopheeffatanitti gadaa bachootiif miseensa isaan qopheeffatanii fi isaan kaadhimataniif alangee dabarsee kennuudhaaf ani qophiidha. Tole waan gaarii kaastanii keessumatti yookaan sirni gadaa fakkeenyummaa sirna diimokiraasiitidha. Isinis gama keessanii isaanis qophiirra jiru. Isinis immoo aangoo karaa diimokiraatawaadhaan dabarsitee laachuuf qophiirra jirtu. Garuu waan tokko waan isin irraa wadhe tokko sirna gadaa gama keessanii keessumattuu gama bachootiin rakkoon tokko akka jiru naa kaasaa jirtu. Rakkoo sirna gadaa sana keessa jiru uummatni ni beeka. Keessumatti kan dhimma isla kaasaa turtan sana hojjechuu hin dandeenye waan jiru sana uummatni ni beeka. Rakkoon sun maal hawaasaaf ifoomsame? Rakkoon kun ka'umsi isaa tuulama irraa ka'e. Tuulama sadeen irraa ka'e. Tuulama sadeen irraa yoo ka'u nuti hojii gurguddaa hojjechaa tasgeenyaa akka tuulama sadeenitti. Gadaa deebisuutti aansee irreecha Finfinnee araddaa baddee nutu galche. Milkii qabna. Gadaan tu milkii qabdee gaafii hoggaa hedduu sagleen gadaa tuulamaa koreedha. Koree irreechati. Gamtaa abbootii gadaa wajjiniin. Ji'a lamaa fi guyyaa 21 bakka tokko bullee oollee qorannee abbaa malkaa abbaan sirna gadaan tuulamaa sirni irreechi Finfinnee araddaan kun akkamitti bade akkamitti irraa maqe han jedhu hojjechaa turre. Hojjennu kana koree taanee hojjechaa turre uummata keenya wajjiniin. Irreecha isaa dhufne amma booda maaltu dhufe ol dhiibbaa dhufe. Nuti gadaan tuulamaa irreecha irratti Finfinnee irratti habbaadha. Abbaa araddaati, abbaa malkaati, abbaa sirnaati. Maal godhuu qabame irraa nu dhiibuu qaban. Rakkoon achii ka'e. Rakkoon garuu tarkaanfatee dhufe. Ammana mul'ataan dhufe. Hamma dhufee yoo bara darbee irreecha bara darbee irraa hoo ga'u irreecha achaan irraa hoo ga'u addaan nu qooduu qaban. Saglii kana. Sagliin kun hin gungume. Hin muufate. Gunguma kana hayyuudhaan ga'an. Hayyuudhaan abbootii seeraatiin ga'an. Hayyuun kun immoo ufeen nu ilaaleet ifaajii baay'ee godheet hin milkoofne araara kanarratti. Addaan qoodanii isaan akka muufatanii deebi'an ta'e. Boodarra maal ta'e akka nuti keechaan nu dhiiban maqaa hayyuutiin hayyuun biraa ulaagaa hayyuu hin guunne muraasni hayyoon hin jiru ta'ameet dhiibbaan hojii kanarraa nu dhiiban. Echarratti ka rakkoon uumame gadaa tuulamaatirra. Gadaa tuulamaatirraa hoo dhiibbam anamma abbaa langaa tuulamaati. Gahee hojii bachoo irraa hin deddeebi'ee hojjedha. Tuulama sadeen keechan deemee hojjedha. Galma akka hin seenne furtuurree nan qaba. Agarsiisuu nan danda'a uummata Oromootitti. Furtuun kun furtuu gadaa tuulamaati. Akka hin hojjenne poolisiidhaan dhiibamne gadi nu dhiiban. Guyyaa sanarraa qabeet rakkoon irratti uumamaa jira. Bachoo irrattis asittis. Uummanni hin beeka eeyyeen sirriitti beeka. Qaamni mootummaa hin beeka eeyyeen sirriitti beeka. Aadaaniif turizimiin hin beeka eeyyeen sirriitti beeka. Aadaan turizimii Oromiyaa hangodina aanota sirriitti beeka.
Rakkoon kun garuu akka furatu hin barbaadan. Amma hojjetaa jirtu moo hojjetaa jirtan abbaa? Akka Gadaa Tuulamaatitti hojjetaa hin jirru. Akka Gadaa Bachootitti uummata hojjechaa jirra. Akkan hojjenne irraa sin dhaabaniiru. Akka seera Gadaatti garuu namni tokko ergi gara salgeetti dhufe jifuun qabu bokkuutu tun dhiyaatiin aangoo isaa kanarraa molquun kan hojii dhabsuu hin danda'ama? Hin danda'amu gonkumaa. Dur hin jirreet uumame. Oromoo keessatti waan hin godhamne dur hin jirreedha. An Oromoon hin qabne, Gadaan Oromoo hin qabne. Abbaan Gadaa Tuulama keessatti rakkoon uumamaa jiru teessoo abbaa Gadaa Bachoo hirkisneedhaan. Hirkisneen hin danda'amu. Ani lubbuun qaba. Nama lubbuun jiru teessoon sun immoo kiyyaa moti annunfaa kiyyaati moti. Sirnuma Gadaa jira. Sirnuma Gadaa jira. Hin hirkisama. Hin hirkifamu gonkumaa. Alangee guduufneenu. Alangeen hin guduufamu. Aangoon alangee ejjatti fuune 2010 Araddaa Jilaatitti fuune. Waggaa 8 alangeedhaan bulchiteet waggaa 8 immoo Gadaa dhuftuuf kennita. Teessoos Gadaa dhuftu nama bakka kiyya bu'uutu ufeerra taa'a. Teessoon an Gadaati an ummataati. Anumtirree an ummataati. Anumtirree ummata keessaa hin bahe. Namooman anu ummata. Ummatan bakka bu'e. Gadaan bakka bu'e. Kanaan rakkoon uumameet abbaa Gadaa ana qofaa moti sagliitu diigame. Sagliin waan diigameef sagliin kun hojjechuu qaba. Tolus, badus, wallaalus hojii isaa raawwateet xumuree keechaa ba'a malee Gadaan hin diigamu. Gadaan siyaasaa moti. Amma yeroo ammaa keessa jirru kanatti walitti dhufeenyi isin gidduu jiru maal fakkaata? Gadaa Tuulamaa wajjin. Walitti dhufeenyi hin jiru akka walitti hin dhufne hojiin hojjetamaa jira. Nuti walitti dhufnee rakkoo jiru araarri bu'ee ugaan bakkatti deebi'ee qumbiin kenname qumbiin alangee dhiisiti qumbiin kenname kabaja qaba. Qumbii jechuun afaaniin fudhatte dhiiga foon ta'ee jira. Tamboo mootii xuxxattee hin tuftu. An qumbiin kennis qaamni qumbiin kenne sunis kabaja qaba. Warri fudhannis kabaja qaba. Kun jechuun miidhaa Oromoodhaan ga'uudha. Kun jechuun Oromoon akka araaraan hin fixanne taasisuudha. Araarri hin jiru jechaadha. Kun jechuun miidhaadha. Har'atti seenaan kun lafa taa'a. Eenyu kana godhe lafa taa'a hin barreeffama. Eenyutu Gadaa kana jigse lafa taa'a. Maaliin lafa taa'a? Ummanni daawitiidha. Ummanni nuuf immoo wannoo keenya maamila keenya olaanaa keenya nuti uummata keessaa baane. Gadaan an nama tokkootii miti. Sagliin namni saglaan kuni gahee hojiitiin wal caala malee wal qixa. Teessuunis qixa. Gahee hojii garuu wal daddarba. Abbaan sa'aa hin jiraa, abbaan caffee hin jiraa, abbaan diinagdee fi hawaasummaa hin jiraa, abbaan Gadaa Tuulamaa hin jira. Kun hundumtuu Gadaa Tuulamaa jalatti. Akka Bachootitti yoo gaddeebitu uummanni Bachoo rakkoo hin qabu. Gadaan Bachootis rakkoo hin qabu. Ani maal inni hanqinni Araddaa Jilaat irratti wanti adda addaa deeggarsa dhabuudhaan. Galmafaa ijaaruu. Waan tokko godhuudhaan rakkoodha. Waggaatti garuu Araddaa Jilaa warab caffee irratti wal argina hayyoota keenya waggaatti si'a tokko. Araddaa Jilaa nan bobba'a. Hoon bobba'urree baranarree waa baay'ee taa'amee jira. Kaasuun barbaadu malee. Garuu maaliifi akka hojiin kun hin hojjetamne. Nuti immoo araara biyya kanaaf Gadaa kanaafis bu'uura uummatatu nuti ichifate malee dorgommiidhaan bakka nan dhufne uummata keessaa waan baaneef. Tole keessattuu duudhaan sirna Gadaa uummati Oromoo keessumatti kan inni ittiin beekamu rakkoo isa mudatte utuu alan baasin keessumatti fixata. Duudhaan sirna Gadaas kanuma ajajaa. Rakkoon sun akkaataa duudhaa sirna Gadaatiin furamuu maaf dadhabe? Gaafii bareedaadha. Ani amma maaliif na dubbisa maaliif dubbatta waan jette dhugaan na dubbisa. Dhugaa dhoksitee yookaan immoo du'a dhoksitee awwaala akkam goota. Har'a namni si harkatti du'e du'a kana ifa baafattee moti
gosti fi uummanni bahee awwaala si awwaalu. Boris argamuun isaanii. Boris argamuun oolu. Dhugaa tana dhokseeti moo boru uummanni na gaafata. Maaliif ani uummata jedhee ergan manaa bahe hoggaajja. Uummataaf jedhee ergan manaa bahe. Ammas uummataaf nan tajaajila. Uummanni bakka rakkateetti ayyaamamee jira. Abbootiin gadaa martuu akkasumatti. Yooma ol deebina mana keenyatti haduu aangoo kennine. Guyyaa san booda moo hayyoomaan gadi baana. Hayyoon dhugaa dubbatee jaarsi dhugaa dubbatee nu araarsuudha taa'e jalqabe manatti ol deebisan. Kana uummanni Oromoo beekuu qaba. Eenyu kan deebise? Qaama adda addaati. Harka keessa galfatanii jiru. Mootummaan irree itti iyyannaa nu gargaaruu yookaan immoo walitti nu hin beekne. Dakanatti kan jiru kaabineen hin beeka. Tapha kaabineeti. Tapha moo namoota gadaa kanarraa bu'aan maaliif akka ta'e anaan galu. Silaa akkumaati jette waldiddaan kun keessatti fixatee mana isaa qulqulleessee gadi ba'a. Hammatti sagalee gadaa tuulamaa hojiirra jiran nama lama qofa. Jarreen kun garee uummatanii jiru. Maqaa isaanii dhahuun barbaadu uummanni isaan beeka. Garee uummatanii warra miseensa gadaan jechuun gadaan anaafis ta'e Oromoof dhiigaaf lafeedha. Ilmoo irratti mararti. Ilmoo caala waan nama rarratuuf anansiin jedha kana kaasa. Bara gadaa seerri ilmoo irra mararas jedhu. Eeyyeen. Kanaaf anan quuqamee dubbadha. Maaliif caffee warra miseensa caffee hin godaanne mana warra oolee mana ooltuu ta'an of jallatti ijaaranii warra moo hayyoota moo ulabeessa ta'ee fi sirna of harkaa qabu sirna seera kana baasanii manatti ol deebisanii namoota biraatiin propoozaala biraa fedhii isaanii ittiin guuttataa jiru. Fedhii dantaa ofii ittiin guuttataa jiru malee gadaan silaa han hojjetamu han hojjechuu qabnu gadaa laafte jabeessuudha. Aadaaf duudhaa Oromoo barsiisuudha. Waa duratti jenne san hawaasaaf keenyaa fi nageenya buusuudha. Nageenya akka hin buusne taa'amee jira. Tole waa'ee dukaastiniitti kanaa ol kan jiru keessumatti iyyuu immoo gamtaan abbootii gadaa jira. Gamtaan abbootii gadaa kanaa wajjin akkamiin hojjettu? Rakkoo kana ni beeka. Rakkoo kana yoo beeke immoo fala maalii kaa'eera? Fala maalii kaa'uuf immoo deemaa jira? Gamtaa abbootii gadaa tokkummaa abbootii gadaatirraa kara gamtaa abbootii gadaatitti yoo jijjiiramee dhufu nuyi sagalee hundi keenyayyuu miseensa. Namoota kara abbootii gadaa hayyoota dabalatee asallaa irratti Dooktar Garramoo Hulluuqaa aadaaf turizimii yoo jiran wanti kun sirraa'ee gamtaa abbootii gadaa waliin waggaa darbeen dura walumaan hojjechaa turre hin beeku irreechas walumaan baanaa turre. Rakkoo kana hin beeku sirriitti beeku. Sirriitti beeku. Gamtaa abbootii gadaa waliigalli isaa seerri duraan yoo ittiin bulmaanni sirraa'u waggaa lamaaf tureyyuu. Waggaa lama lamatti ilaalamee haalli rakkoo jiruu fi haalli isaan ittiin waliin hojjetamu taa'ee jira. Amma yeroo waggaa kana yoo ta'u hojiin hojjetamu annoo walitti dhufnu harka caalu irreecha qofa irratti ta'e. Hojiin rakkoo adda addaa kanaan kun furamaa as hin geenye. Hammas gamtaa abbootii gadaa sirraa'ee ammatti koreen biraa jijjiiramee jira. Aadaaniif turizimiin keessaa nu hambise. Sila argamuu qabna miseensa nutis kaa miseensa. Maaltu ta'ame namoota biraatitu itti nammee gamtaa abbootii gadaa hammatti nanagaa haga ta'e hojiirra jiru. Garuu bilbilaan itti himneetis hin jirra qaamaan waliin agarree haalli kun silaa isaanuu carraa nu uumuu qabu. Waliin hojjenne waliin bulle keessattuu ayyaana irreechaa waliin hoo deebisiisnu waggaan waliin maaddii tokko waliin jifuu qaban waliin waa hunda goona waliin bulla. Abbootiin gadaa tuulamaa wantoonni maal taate rakkoon isaanii jedhanii carraa Oromoo
itti lallabanii nuti Oromootti lallabaa jirra. Oromoo nu agaa nu argaa dhugaan nu harkatti qabamtee jirra. Aleecha tokko malee midhaan nurra gahaa jira hoo jennu carraan nu uumamuu ture. Bakka sitti isaan irratti irraa hanqinaatitti allaalaa nan komachaa ittaan jira. Maaliif wanta kana namoota gurguddaadha isaan. Abbootiin gadaa waliin turre ulfoowwan kabaja guddaan qabaaf. Warra Boraanaatis ta'ee, warra Gujiitis ta'ee, warra Sikkoomandoo Afran Qallootis, warra Maccaatis ta'ee nuti hobboleewwan siree tokko waliin olammannee ciisaa baane. Garuu nuti kana ta'an maaliif ta'e isaanis waan rakkatan qabu ta'an beeku. Namma kana asirratti sinaasaa jirtanis kana nu hubachaa jirus rakkoon gidduu keessumattuu Gadaa Tuulamaa keessa akka jiru kaasaatu jirtu. Yeroo itti keessumatti isin dhiibbaan kun gaafa jalqabu rakkoon maali? Rakkoon kaa'ame jira kana goota wanti jedhame jira laata? Mee maal qabdu jirratti hubannoo kana balleessineettu kana gooteettu wanti isin jedhan jira? Nuun hin jedhne ofiif uummatan malee. Rakkoon kanatti nu galche rakkoon hin jiran nuti oduu aadaaniif turizimiin hoggantoonni jiraatan. Keessattuu aadaa fi turizimii Oromiyaa hoggantoonni oduu jiraatan warri har'a teessumarra jiranis warri immoo darbanis oduu jiraatan baay'ee dubbachuu nan danda'a. Garuu aadaa fi turizimii Oromiyaa keessatti hogganaa ta'ee hoggaa muraasa nu faana hojjete ammatti ministeera deetaa obbo Kabbadaa Diisis baay'een galateeffadha. Rakkoo kana hin beeka obbo Kabbadaa Diisis ammatti ministeera deetaa jiru erga isaan iddoo sanii ka'anii rakkoon nutti jabaatte. Rakkoo kana nutti uumaa dhufee addaan nu qooduu han qabanii gaafiin hin jira ilma namaati nutis gadaa baanne rakkoon adda addaa hin jira rakkoo san furuu oduu danda'amu balli isaaniituma rakkoo kana godhan. Kun jechuun xiqqoo mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan mootummaan immoo Itoophiyaa sirna gadaatiif kabaja qaba. Rakkoo kana hin beekaa hin beeku dakanatti laaqamaa ta'a odeeffannoo dogongoraatiin informationii dogongoraatiin wanti sun godhamaa jira. Hoduarraa isaan as jiraatan wanta tokkoon isaaniitiin godhanii dubbachuun hin danda'amu. Maqaa isaanii dhaheetu maaliif jalaan ba'an. Amma maali dogongora isaanii hogganaan jijjiiramu oksu sunis oksu. Amma hogganaan oduu nu dubbise rakkoo kana oduu fure rakkoon kun hin furata. Jaan dura rakkoo furraa jedhame nuti iyyata deemne haga mootummaa naannoo Oromiyaatitti deemne ajajni kennamee jira. Bilbilaanis itti himamee jira. Aadaaniif turizimii Oromiyaa koree ekspertoota ijaaree jira. Ekspertoonni kun nu dubbisanii jiru. Garuu maal godhame? Hayyoonni nuti dhiyaatan jenne sun akka hin dhiyaanne godhan. Booda hayyuma garee ta'an san irratti nu yaamanii guyyaa kana dhiyaadhaan hin jedhan. Hayyoonni isin dhiyeeffadhaan hin jedhan. Kun jechuun malaammaltummaadha. Malaammaltummaan maallaqa fudhachuu qofaa miti. Yeroo namaatirree sirnarree dhugaa baasanii anamma namni lama wali mate san irrattan dhugaa ati dhugaa qabda ati dhugaa hin qabdu ati miite kana miite han jedhu abbaa lamaan teechiseeti miti. Abbaa tokko duwwatta misee tokko mirga kennuun kun malaammaltummaadha. Akkasittan fudhadha. Rakkoon akka hin furanne kanatu jira. Rakkoo guddaa jira. Yeroo ammaa kana keessatti keessumatti uummata Oromoo keessatti duudhaan sirna gadaa deebi'ee rakkoo gadaa keessatti uumame osoo hin taane rakkoo dhumti hawaasni wal dhaballee gara mana murtii aadaatti deebi'ee hawaasi yeroo itti rakkoo isaa mana murtii aadaatiin fixataa jirutti Gadaa Tuulamaa keessatti rakkoon uumame kun akka sirna gadaa duudhaa sirna gadaatiin taa'e sanatti akka araarri hin buuneef kan dide amma eenyudha. Silaatti nagaa buusuudha araara buusuudha nagaan kun akka hin buuneef eenyudha amma akkanas keessatti walitti dhufeenya kana kan dide jira. Nu keessaa gama lamaaniini. Nu keessaa hin dide hin jiru. Akka Gadaa Tuulamaatitti sagaleen Gadaa Tuulamaatitti hin dide hin jiru. Horra hamma hojiirra jirra jedhanii tituu nuti poolisiidhaan irraa dhiibamnee galma dhiisnee baaneef santu dida. Maal godhu guyyaa guyyaadhaan wanta adda addaatu hojjetu. Uummata dogongorsu, uummata burjaa jechuudha. Ani wanti dubbadhu erganaan jettetti wanti isaan godhan ani baay'ee
waliin alangee takka qabanne waliin araddaa jalaa bulle waliin hoggaa jaa hojjennee muti. Teessoo bakka kiyya nama fidanii teessoo harkisneedhaan teessoon hin gurguramu. Halangeen hin gurguramu. Isaan balleechaa sana waan hojjetaniif sila maanguddoodhaan fixannee nuti hojii keenyatti deebi'uu hoduu qabnu balleechinurree ifama olii goonee waliin hojjechuun hoduu jiru nama bakka buusnee jedhan. Nama immoo bakka kiyya bu'ee kun amma abbaa gadaa bachootiin dhanii bakka buusan baay'ee ajaa'iba. Miseensa isaatu hin beeku. Gadaa kiyya keessattuu miseensa ta'uudhaan hin beeku. Gosaan hin beeku. Hin beeku. Maaliif araddaa jilaa hin godaanne. Godaanee guyyaa tokko nama godaanee miti. Nama seera guuttatee miti. Diraamaa akkasiitiitu hojjetamaa jira. Kun dhugaan immoo uummata Oromoo bira ga'uu dirqama. Maaliif duratti du'a dhoksanii awwaala akkam gootan an jedhe sanii fanan. Sigalee rakkoon ana caffeen kiyya nan tuqne. Walumaan jirra. Dijju deemtuun garuu hin jirti. An uummata burjaa jechuudha. Uummanni keenya yemmuu akka hin burjaajofne gadaan shananuu akka hin burjaajofne warri miidiyaa kana arganeera. Kunirree akka bira naa ga'u baay'een barbaada. Tole hedduu galatoomaas niin jechaa egaa keessumattiyyuu qorattoonni hayyoonni garaagaraa wayitan yeroo garaagaraatti dubbise akka kaasanittis duudhaan sirna gadaa akka ganamaatti deemaa hin jiru jedhu. Kunis immoo iddoowwan tokko tokkotti rakkoon akka uumame isaanis hin kaasu. Kun maalirraa madde akka keessanittoo gadaan duudhaa isaa ganamaa eeggatee deemaa jira. Yoo eeggatee deemaa hin jiru ta'e maaltu rakkoo kana uume? Rakkoo kanaaf immoo falli maali jettume akka abbaa gadaa tokkotti? Gadaan rakkoo hin qabdu. Rakkoo qabu ilma namaati. Fedhii dantaa ofiitii jedheeti. Maaliif kaleecha abboonni keenya lafeetu itti caccabe. Harmatu itti murame. Harkatu itti murame gadaa kanatti. Gadaa Oromootitti. Gadaan Oromoo duudhaa isaa qabatee deemaa jira hoo jettee bakka bakkatti qabatee jira. Akka keenyaatti marsaadhaan hoo deemu aangoo olii kenninu kaleecha diinnoon nu cabsee har'a akkanatti addunyaatti oduu mul'atiin sirni gadaa marsaa isaa eeggateetuma deemaa jira. Hammas deemaatuma jira. Garuu bakka mitti ammaa erga gadaan tun kaleecha oksaadhaan kalee gadaa roobaleetirraa qabeeti abbaan gadaa itti dhufe malee bokkuudhaan bula. Bokkuudhaan maaliif bule? Rakkateeti kaleecha. Amma gadaan keenya marsaan isaa dheeraadha hoggaan isaa. Marsaatti oduu sitti hime gadaan tuulama sadeeni amma nuti 272 irra marsaa gadaatitti. Gadaan dhuftu 273 saddeetinoo baay'istu umuriin isaa dheeraadha. Kuni sirna isaa deegeetti dhufe haalaafuu malee haa beekamtii haa dhabuu malee. Amma akka gadaa bachootittis ta'e akka gadaa tuulamaatitti bachoo fi tuulamni daachee kaleecha oluma bira ejjitee hangafaaf quxisuu ta'ee olii kennaatu maaskee. Duratti sitti rakkoon adda addaa hoo jirurre maaliin fixannee haagiidhaan fixannee tan jira. Haagiidhaan fixannee waliin teenye. Biyya waliin araarsina obboleewwan ilmaan abbaa tokkooti. Tuulamni sadeenuu ilmaan abbaa tokkooti. Hangafaaf quxisummaa walirraa qabna. Safuu guddaa walirraa qabna. Safuudhaan deemaa jira sirnichi. Garuu namoonni immoo oduu caffee hin godaaniin. Amma rakkoon bakka mitti naan jette miseensa caffee hin godaaniitiin amma maaliin ka'e? Mana murtii aadaatiin. Manni murtii aadaan kuni maaliin guutame? Maanaaliidhaan guutame. Gadaanoo tumaadhaan alangeedhaan garaagarummaan keenya bakkanatti. Yeroo duraa mariirraan tureyyuu numtu akka gamtaa abbootii gadaatittis akka tuulamaattis mariirra turre wanti tokko tokko sirrii dhufuu danda'ee hanqinni mormiin kaanan keechaa harcaanee hafne mootummaan daandii isaa deemu mana murtiitiin itti kenname san ta'e. Hammatti abbaan gadaan tokko hancaffee godaane mana murtiitirra taa'ee maanuwaaliidhaan an hojjetoo ta'e dogongora bakkasitti rakkoon. Gadaan waa sadii qabdi.
raawwii harkaa ageettii gurraa argaa ijaatiin kakuudhaan. Kakuun suni hojjetaa jira yoo itti mana murtii aadaatti kakuun hojjetaa jira. Namni sodaata mana murtii idilee irratti cubbuu kakate sun achitti hin kakatu. Garuu uummanni keenya baay'ee hojii hojjetaa jira yoo itti immoo uummanni keenya miidhamaa jira. Bakka sitti hanqinni hin jira kaasurreen barbaadu. Tole abbaa gadaa yeroo qabnu wajjin deemu yeroo keenya nu daangessaa jira. Mee rakkoolee Gadaa Tuulamaa keessatti mudataa jiranis haa ta'u rakkoolee gama keessumatti duudhaadhaatiin wal qabatee sirnoonni jiran wal qabsiistanii ergaa gara dhumaa qabdan rakkoo jiru kanallee qaamni dhimmi ilaalu isinii beekee furmaata akka kaa'uuf ergaa qabdanii fi uummati bachoos ergaa isinirraa eeguu yoo qabaattan carraan isiniif laadha. Galatooma. Ani uummata bachuu qofaafis oduu hin ta'in uummata Oromoo maraafanaan dhaamsaa qaba. Annuti qabnu gadaa takkittii tana. Wanti hunduu nu harkaa fudhatameera. Gadaan tun immoo nu harkaa laaftee keessattuu Gadaan Tuulamaan tun wiirtuudha. Oromoodhaaf annuura. Hoo nuti kana taanu Oromoon baay'ee tokko miidhama baay'ee tokko faca'a. Uummanni Oromoo waan kana argu hanqinas qabaannu wallaallus beeknus nu cinaa dhaabbatee rakkoon kun akka furatu. Uummanni bachoo Gadaan bachoo moo hayyoota keenya wajjiniin waan mari'annee isaan bobbaasnuuf araddaa jilaa mataa keenyaa waan qabnuuf wanti sirni Gadaa qophiirra jiruuf ergaa keenyaan hayyootanis abbootii seeraatiinis abbootii caffeetiinis abbootii Gadaa miseensa Gadaatiinis ta'u waan isin biraan geenyu obsaan akka nu deegan. Dijju deemaan akkanatti olii gadi Gadaa bibittinnee jechuun bacarcaru kun dhaggeeffachuu hin qaban aadaa ofii sirna ofii eegan. Itti aansee qaamni furmaata nuuf kenna jedhee abdadhu mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo pirezidaantii keenya obbo Shimallis ammatti abbaa Oromooti. Abbaa biyya mootii keenya mootii nuti nu hundaafuu qixatti nu laala jedhee tan abdadda. Maaliif ilma Oromooti ilma jaarsati nuyis ilma jaarsati. Rakkoo kana furuu fi oduu isaan karaa nu saaqanii nu dubbisanii furmaanni akka Oromootittu furmaanni hin argama jedhee tan abdadda. Isaan biraan oduu geenyee rakkoo kana isaan nu laalanii oduu nu dubbisan tokko Gadaan kun furmaata argata. Maaliif irreechi as dhufaa jira. Irreechi araara. Irreecha araaraa kan araara jechuun Gadaan Tuulamaa ol dhabdee yookaan diddee abdee araddaa jilaatirraa bara darbee nu hanqisan. Inni hanqanne hanqachuu hin qabnu. Malkaan hambiyyaati. Nuti hambiyyaati. Gadaan hambiyyaati. Ummataati. Waan ta'eef kan irratti baay'ee hamleen keenyarree tuqamee jira. Eenyummaa keenyarree haga jibbinu. Oromummaa keenyarree haga jibbinu. Maaliif of kenninee jirra. Of kennineeti nuti ummataatu nu tiksuu qaba. Mootummaatu nu gargaaruu qaba. Irreecha kanarree araarri godhamee akka irreeffatamu. Nuti mana oollee irreecha akkamiititu irreeffatamu. Kana Oromoodhaaf anan dhiisa. Kana hayyuu seenaa qoratanii fi hayyoota anan dhiisa. Nuti abbaa sirna harkaa qabnu. Dabarsinii Gadaa dhuftuu kenninu. Mana oollee alangeen teenya mana oollee bokkuun keenya jiffuun keenya mana oollee irreecha nagaati jechuun irreecha araaraati jechuun irreechi kana jedhanii dubbachuun anaa qaaniidha. Kanaafuu kabajamoon pirezidaantiin keenya wanti kan laalanii oduu nu dubbisanii dhugaa jirtu karaa isaaniitiin oduu fixanne ani bareedan jedha. Tole abbaa gadaa as istiidiyoo waliif tiiviitti argamtanii daawwattoota keenyaaf ibsa guddaa keessumattuu dhimma gadaa wal qabatee yaada guddaa waan qooddaniif guddaa isin galateeffanna. Isinis waliif akka naa galutti waliif waliin Oromoo waliin ta'anii akkuma miidiyaa waliin jechaan qofa oduu hin ta'in hojumaatan na hubattanii na yaamtanii quuqaan kee maaliin bakkamitti rakkatte maaltu jira anna jettanii nu yaamuu keessaniif Oromoon akka waliin dhaabbatu godhuu keessanii
baay'ee galatooma rabbii isin haa kennu waaqni gadaa isin faana guddadhaa miidiyaan kun miidiyaa uummataa miidiyaa dhugaa baasee waa hunda gidduu dhaabbattanii tarree milkii guddaa akka argamsiistanii abdiin baay'een isinirraa qaba galatooma. Hayyee kabajamoo daawwattoota keenya qophii leelloo aadaa keenyaa irratti egaa keessumattiyyuu gama gadaa tuulamaa irratti xiyyeeffannee abbaa gadaa bachoo kan ta'an Fiqaaduu Abarraa wajjin turtii kan taasifne kan hangammaa ture. Keessumattiyyuu gaa rakkoolee keessumattiyyuu gadaa tuulamaa keessatti yeroo ammaa mul'atan irratti rakkoo maaltu jira? Rakkoon kun immoo furmaanni isaa maali? Gara fuulduraatti immoo maaltu ta'uuf deema? Kan jedhu irratti immoo qaama dhimmi ilaalu gara fuulduraatti yoo arganne qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Qophii leelloo aadaa keenyaarraa kan hangammaa ture. Qopheessaan qophichaa ani Beenyaa Shiramuun ture. Gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Galaanaa Guutuu fi Barnaabaas Hambisaa na waliin turan. Torban qophii leelloo aadaa kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.